oduu ijoo sosochii Itoophiyaan oomisha biyya keessaa guddisuu irratti xiyyeeffatee bu'aa qabatamaa argamsiisaa akka jiru ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ibsan. bulchiinsi wabii hawaasummaa hojjettoota mootummaa ciminaa fi cichoominaan injifachuu Itoophiyaa fakkeenyadha jedhan afayyaa mana marii bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo. filannoon birmadummaan uummataa kan ittiin ibsamuu fi ijaarsa sirna diimokiraasiif bu'uura ta'uu kantiibaan Adaanech Abeebee himan. harka fuunii kabajamtoota daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo irraa galgala sa'aatii tokkoof qindeeffannee isin biraan geenya oduu isinitti himuun Heeraan Silashii waliin turtii taasisaa madhumaatti waliin taajechaa gara oduu jalqabaattan darba. waan hanqatee guutuun ciminaan hojjetamee waggoota 10 dhufan badhaadhina Itoophiyaa milkeessuun akka danda'amu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed himan. ministeerri muummee Abiyyi Ahmed magaalaa Finfinneetti kan argamu zoonii dinagdee addaa Hawjiyaanitti warshaa Gobal Soolaar Seel daawwataniiru. Muzayyimaamma zoonii dinagdee addaa Hawjiyaan magaalaa Finfinneetti argamutti warshaa Gobal Soolaar Seel kan daawwatan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed sosochiin Itoophiyaan oomishtuu bu'aa qabatamaa galmeessaa jiraachuu ibsanii jiru. zooniin dinagdee addaa Hawjiyaan abbaa qabeenyaa dhuunfaatiin ijaaramu kan ibsan ministeerri muummicha dhaabbatichi yeroo ammaa soolaarii madda anniisaa haaroomaa giigaawatii 2 akka oomishu dubbatanii jiru. አሁን የሚያመርቱት 2 ጊጋዋት ነው። ሁለት ተጨማሪ ፌስ 2 ደግሞ 2 ጊጋዋት በቅርቡ ይጀምራል። amma kan oomishamu giigaawaatti 2 ammoo marsaa lamaffaadhaan dhiyeenya ni jalqabama. waggaa dhufu innis xumuramuun asitti giigaawaatti 4tu oomishama. hojii soolaaraa seel yeroo gabaabaa waggaa tokko keessatti jalqabne amma babal'achaa jira. amma kan nu barbaachisu waan milkeessine qofa osoo hin taane galteewwan nu hafan beekuun hojjechaa yoo adeemne bu'aa qabeessummaan isaa guddachaa adeema. waan amma argame jajjabeessadha. waan veetnaamitti argine ajaa'ibsiifannee guutumaan guututti Itoophiyaa keessatti hojjechuu dandeenyeerra babal'isuun hojii itti aanu ta'a. ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ ይችላል። ማስፋቱ ቀጣይ ስራ ይሆናል። zooniin dinagdee addaa Hawjiyaan carraa investimentii dabalataa hawwachuu akka qabus himan. Hawjiyaan ኢንዱስትሪያል ፓርክ አዲስ አበባ የሚገኝ ስለሆነ በጣም በርካታ ሼዶች ፓርክ ኢንዱስትሪ Hawjiyaan Finfinneetti kan argamuu fi sheediiwwan hedduu kan qabatu waan ta'eef dhaabbata investimentii alaa hedduu hawwachuuf carraa qabudha. hojiin hojjetan dinqisiisadha. hojiin industirii qacarrii humna namaa daandii qilleensaa fayyadamuu anniisaa keenya fayyadamuu fi karaalee hedduun dinagdee keenya keessatti dhiibbaa uuma. kan biyya keessatti qacarru qofa osoo hin taane ogeessota biyya alaatii dhufanis ce'umsa beekumsaa fi sharafa alaa argachuuf faayidaa hedduu kan qabudha. faayidaa kana hunda fayyadamuudhaaf waan milkeessine itti fufsiisaa waan hanqatu ilaaluutu nurraa eegama. sosochiin Itoophiyaan haa oomishtuu bu'aa qabatamaa fidaa jira. hojiilee amma eegalaman cimsuun waggoota 10 dhufan keessatti Itoophiyaan gama hundaan akka of dandeessu gochuu keessatti hunduu qooda isaa baachuu qabas jedhaniiru. ኢንዱስትሪ ሽግሽግ እያመጣ ነው ያለው። የሚቀሩን ነገሮች እያየን እየሞላን ከሄን በሚቀጥሉት 5 እና 10 ዓመታት ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ wantoota nu hafan ilaalaa guutaa yoo adeemne Itoophiyaan waggoota 5 fi 10 dhufan keessatti gama hedduun carraa of danda'u akka qabdu agarsiisa. cimnee hojjennee jalqabnee ciccinee yoo xumurre hanqina ilaalaa guutuu yoo dandeenye amantaa bu'aa yaadni ni fida jedhu qaba. kun hojii gaariidha. kana guddisaa yoo adeemne badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuun hojii hunda keenyarraa eegamu hangafa ta'a jedheen amana. እያሰፋን እያሳደግን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ከሁላችን የሚጠበቅ አብይ ተግባር ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ijaarsa marsaa jalqabaa doolaara miiliyoona 100 kan hundeeffame warshaan Gobal Soolaar Seel foorumii investii Itoophiyaa bara 2025 irratti waliigaltee mallatteeffameen Itoophiyaatti hojii investimentii irratti bobba'uun ibsameera. bulchiinsi wabii hawaasummaa hojjettoota mootummaa ciminaa fi cichoominaan injifachuu Itoophiyaa fakkeenyadha jedhan afayyaa mana marii bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo. xiyyeeffannaa mootummaan jijjiiramaa bulchiinsa wabii hawaasummaa hojjettoota mootummaaf kennuun labsiiwwanii fi dambiiwwan bulchiinsa haaraan raggaasifamuus ibsaniiru. dabalataa akka itti aanutti dhiyaata.
lammiilee biyya isaaniif umurii fi humna isaanii aarsaa taasisuun bara dargaggummaa isaaniitti biyya isaanii amanamummaan tajaajilaa turaniif biyya isaanii tajaajilaa turaniif yeroo isaan hojiirraa boqotanitti kabajaaf tajaajila siyaasaa kennuufiin dirqama namummaati. Kaayyoo kana galmaan ga'uuf ammoo bulchiinsi wabii hawaasummaa hojjettoota mootummaa gamoowwan gurguddoo magaalota 5 keessatti ijaarsise 8 eebbisee tajaajilaaf banaa taasiseera. Magaalaa Finfinnee, Bahar Daar, Jimmaa fi Hawaasaatti kan ijaaraman gamoowwan ammayyaa'oon kunniin lammiilee umuriif dandeettii isaanii aarsaa taasisuun biyya isaanii tajaajilaniif mallattoo kabajaati. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman afayaan mana marii bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafuu gamoowwan irra eebbifaman firii riifoormii waggoota darban hojjetamanii fi mallattoo abdii boroo ta'uu ibsu. እነዚህ ዘመናዊ ህንጻዎች ከቁሳዊ ሀብትነት ባለፈ gamoowwan ammayyaa'oon kunniin qabeenya bira darbee mallattoo cichoominaa bu'aa jijjiiramaa akkasumas agarsiiftuu abdii boriiti. Milkaanni kun kutannoon yoo kaane waloon yoo dhaabbanne gufuuwwan danqaa fakkaatan dabarree mul'ata gurguddaa eegallee galmaan akka geenyu kan mirkaneessanidha. Haa ta'u malee sirni eebbaa kun goolaba milkii hojii osoo hin taane badhaadhina caaluuf kallattii hundaan qophoofnee kan itti seennu agarsiistuu boqonnaa haaraadha. Dhaabbatichi waggoottan darbaniif dandeettiin tajaajila isaa qormaata keessa galee kan ture ta'us yeroo ammaa mootummaan jijjiiramaa xiyyeeffannoo addaa damee kanaaf kennuudhaan qabeenya waloo Itoophiyaanotaa fi giddugala tajaajilaa ta'uu danda'eera. በአንድ ቀን 8 ህንጻ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ማስመረቅ መቻል ጉያ ተኮቲ ገመወን 8 መጋሎታ ገራገራቲ ኤቢሲሱ ደንዳኡን ኬኛ ሚልካይኒ ዋኑት ሄዱማቴፍ ደገኒ መሌ ዋን ጉዳዳ ወጎተን ቶርባን ደርቤፍ ሚሴንሰ ቦርዲ ዳበታ ከናን ቱሬ ሀሊ ኢኒ ጂጂራማን ዱረ ቱሬፊ ጂጂራማን ቦደ ሪፎርሚ ታሲፈሜ የሮ ገባባ ኬሰቲ ዱበተሜ ዋን ኦሚቲ ዳበቲች ሁጂ ኢንቨስትመንት ገራገራ ሸን ኢረቲ ቦባኤ ሆጀቻ ጅራ 5 የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ላይ ተሰማርቶ እየሰራ ነው ያለው hojii raawwachiisaan dhaabbatichaa Shaguu Keelloo gama isaaniin dhaabbatichi qormaatilee gurguddaa keessa darbuu himuudhaan har'a bayyaannachuudhaan daandii injifannoo irratti argama. Bulchiinsi wabii hawaasummaa hojjettoota mootummaa namoota sooroma ba'aniif tajaajila amanamaa fi itti fufiinsa qabu eegalee cimsee itti fufaa jedhan. በቀጣይ በምንገነባቸውና በሌሎች የኢንቨስትመንት ዘርፎች ተሳትፎ yeroo itti aanutti gamoowwan ijaarruu fi investimantiiwwan kan biroo irratti hirmaannu cimsuun galii guddisuu kanfaltii sooromaa fooyyessuun sadarkaan sarara hiyyummaa jalaa ba'uun guutummaa Itoophiyaatti tajaajila si'ataa fi teekinooloojiin deeggarame kennuuf hojmaata haaraa ni diriirsina. Kana milkeessuuf imala diijitaalaa keenya ariifachiisuun abbootii mirgaa sooromaaf kabajaa fi abdii isaaniif malu kan kennuuf mana isaanii ta'anii dhamaatii tokko malee tajaajila kan argatan ta'a. ወረቀት አልባ አገልግሎት የሚያገኙ ይሆናል። Jijjiiramaan booda riifoormii taasifameen kaffaltiin sooromaa waggaatti biiliyoona 36.5 ga'eera. Gamoowwan eebbifaman kunniinis lammiilee humnaaf dandeettii isaaniin biyya tajaajilanii darbaniif kennaa kabajaati. odeeffannoo filannoo walqabatutti yoo ceenu filannoon birmadummaan uummataa kan ittiin ibsamuu fi ijaarsa sirna dimookiraasiif bu'uura ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ibsan. Paartiin badhaadhinaa filannoo waliigalaa 7ffaaf mata duree Itoophiyaa biyya gara biyya fakkeenyaatti jedhuun duulaana filadhaa isaa isteediyeemii Finfinneetti adeemsiseera. Galmee paartii badhaadhinaa nageenya waaraa fiduu badhaadhina biyyaa mirkaneessuu fi sirna dimookiraasii cimaa ijaaruu ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee saganticha dubbataniiru saxxota shomaa. Filannoo waliigalaa 7ffaaf paartilee siyaasaa garaagaraa duulana filadhaa gaggeessaa jiru. Paartiin badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnees duulana filadhaa istaadiyeemii magaalaa Finfinneetti taasiseera. Duulana filadhaa kanarratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee biyya keenyatti murtoo fi aangoo uummata Itoophiyaan ala mootummaan biyya bulchuu danda'u akka hin jirre dubbatan. አንዱና መሰረታዊ ለውጥ ልናመጣበት አልመን ለውጥ እየተረጋገጠ ያለበት wantoota jijjiiramatti fiduuf karoorsinee hojjechaa jirruu fi jijjiiramni itti mirkanaa'aa jiru keessaa biyya keenya Itoophiyaatti murtoo uummataa, filannoo uummataa, aangoo walabaan ala teessoo mootummaa qabachuun biyya bulchuun akka hin danda'amne gochuu fi uummanni qofti olaantummaa aangoo akka qabaatu taasisuudha. Hojiin kunis bu'aa buusuu eegaleera. Hundi keessan baga gammaddan. Galmi paartii badhaadhinaa filatamuu qofa osoo hin taane sirna dimookiraasii lafa qabsiisuu nageenya fi misooma waaraa fiduuf akka ta'e Adaanech Abeebee dubbatan. እኛ ብልጽግናዎች ግባችን መመረጥ ብቻ አይደለም
Nuti badhaadhinni galmi keenya filatamuu qofaa miti. Galmi keenya nageenyatti fufiinsa qabu, dimookiraasii kan ijaaru, olaantummaa aangoo uummataa kan mirkaneessu, hojii gaarii kan itti fufsiisu, hanqina kan guutu, rakkoo kan furu, sirni akka ijaaramuufi. Sirni akkasii yoo ijaarame hunduu carraa qaba. Yeroo sana uummanni ni madaala, ni xiinxala, uummanni murteessuu danda'a. Uummanni walabummaan murteessinaan badhaadhina Itoophiyaa fuula dura kan dhaabbatu hin jiru. Itoophiyaan hiyyummaa keessa akka turtu kan taasise goota dhabnee osoo hin taane bartee aangoo murtii fi sagalee uummataan ala qabachuu akka ta'e himuun paartiin isaanii Itoophiyaa rakkoo kanneen keessaa baasuun fakkeenya badhaadhinaa gochuuf kan hojjetu ta'uu himan. ቀድሞም ያቆረቆዘን ወደ ኋላ ያስቀረን ጀግንነት አተን አይደለም። Duraan kan nu yoomse kan duubatti nu hambise gootummaa dhabnee miti. Biyya keenya jaallachuu dhiisuu miti. Haa ta'u malee aangoon mootummaa kallattiin humnaan murtii uummataa osoo hin kabajin waan raawwatamaa tureefi. Namoonni mufatan kanneen adda baafaman waan tureefi wal waraansa waliinii keessa seenuun biyyattiin osoo hin guddatin turteetti. Amma nuti kana hubannee xiiqiidhaan hojjechuu eegalleerra. Hojii biyyattii fakkeenya badhaadhinaa gochuu caalaatti ni hojjenna. Hojiin fakkeenyummaan hojjechaa jirtu hirmaannaa fi murtoo uummataan ala akka hin milkoofne ni amanna. Hawaasni idil addunyaa Itoophiyaa sirnaan akka hubatuuf hojiin magaalaa Finfinneetti eegale cimee kan itti fufu ta'us ibsan. አዲስ አበባዎች እናንተ Jiraattota magaalaa Finfinneetiin fakkeenya badhaadhinaa akka taatan akka magaalaa guddoo Itoophiyaatti naannoon biroos ta'e akka addunyaatti yeroo Itoophiyaa yaadaan Itoophiyaa qixa sirriin akka hubataniif bu'uurri badhaadhinaa isin. Finfinneetti misoomni hojjetamu kamuu hammataa fi hirmaachisaa ta'uu ragaan guddaan isin. Misooma eenyuyyuu hin irraanfanne hunda keenyarraa hunda keenyaaf akka ta'e ni hubattu. Hojiin bulchiinsi magaalichaa hojjechaa jiru cimee akka itti fufuuf paartii isaanii akka filatan dhaamaniiru. Imala ijaarsa dimookiraasii eegalamee itti fufsiisuuf filannoon haqa qabeessii fi walabaan qooda olaanaa akka qabu ibsame. Adeemsa kana milkeessuun dabarsii aangoo naga qabeessii akka jiraatuuf gaheen paartilee siyaasaa olaanaadha. Taaddasaa Tarrafaa dabalata qaba. Ijaarsa sirna dimookiraasii biyya tokkoof paartileen siyaasaa qooda olaanaa qabu. Dirree siyaasaa naga qabeessa karaa heeraa fi seera hordofeen filannoo milkeessuudhaafis itti gaafatamummaa dachaa qabu. Paartileen siyaasaa amma socho'aa jiranis dambii fi qajeelfama filannoo boordiin filannoo biyyaalessaa baasee hordofuun hanga ammaatti dirqama isaanii baachuu irratti argamu. Adeemsa hanga ammaatti jiruunis dirree dimookiraasii bal'isuu, hirmaannaa uummataa galmaa'uu akkasumas adeemsi boordii filannoo jabeessaa ta'uu paartileen siyaasaa ETV'n dubbisee himanii jiru. Paartileen siyaasaa yaada isaanii karaa dimookiraataa ta'een uummata isaaniif akka geessisan hojii baay'ee hojjechaa jira. Kanaan wal qabateetis paartileen siyaasaa falmiiwwan garaagaraa gaggeeffaman irratti yaada isaanii karaa qindaa'aa ta'een uummataaf akka ga'u taasisuu waliin wal qabatee uwwisa miidiyaa argatanii jiru. Kanaanis imaammataaf tarsiimoo isaanii uummata isaaniif akka geessisan taasisuun danda'amee jira. እንግዲህ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት መንግስት ብቻም ሳይሆን ፓርቲዎች፣ ህዝቡ የዲሞክራሲ ልምምዱም አጠቃላይ ያለው በምርጫ ተሳትፎ Dirree dimookiraasii babal'isuuf mootummaa qofa osoo hin taane paartilee siyaasaa marti uummanni qooda qaba. Shaakala dimookiraasii cimsuuf hirmaannaa filannoo irraa eegalee haala qabatamaa jiru mootummaanis garaa bal'atee hojiin gurguddaan bara kana hojjetamaa jira. Paartilee siyaasaa bilisummaa yaada isaanii dhiyeeffachaa jiru. Mirgi filachuu fi filatamuun isaaniis eeggamaadha. Hirmaannaa gaariitu jira. Kana booda yeroo hafettis of beeksisuu fi addabaabayitti duula na filadhaa wayita taasifamu dambii filannoo kabanyee raawwannaa rakkoo mudatus mariidhaan furraa jedhan paartileen siyaasaa kunneen. Egaa paartileen siyaasaa mana maree waloo ergamni guddaan paartileen siyaasaa karaa nagaa ta'een karaa dimookiraatawaa ta'een seeraa feera boordii filannoo giddugaleessa godhanii yaada isaanii karaa dimookiraatawaa ta'een uummataaf akka geessisan waliin hojjechaa jirra. As keessatti hanqinoota uumaman mari'achuudhaan manni maree paartilee siyaasaa marii waliinii gaggeessuudhaan rakkoowwan akka furaman akkasumas adeemsa kana keessattis hanqinoota uumaman waliin mari'achuudhaan rakkoon akka furamu shoora guddaa taphachaa jira jechuudha. ካርድ ማውጣት ላይ ጥሩ ተሳትፎ አይተናል። በተለያዩ አካባቢዎች ጥሩ አይነት እንቅስቃሴና ጥሩ አይነት ተሳትፎችን ተመልክተናል። Akka paartii keenyaatti hirmaannaan hanga ammaa kaardii baasuu eegalee jiru gaariidha.
naannolee garaagaraa sochiin gaariin mul'atee jira. Xumura irratti hirmaannaa ummataatiin filannoon kun murtee argata waan ta'eef aangoon kan ummataatii jechuudha. Filannoon bara kanaa ዲሞክራሲያዊ qofa osoo hin taane rakkoo keenya kan hiiku ta'a jennee abdanna. በዘንድሮ ደግሞ ከመጀመሪያውን ጀምሮ በዲጂታል አገልግሎት በማድረጉ ምርጫ ቦርድ ሰፊ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ይሄም የሚያስመዘግነው ነገርና ቦርድ ፊለኖ በረካና ገልሜ irraa eegalee karaa dijitaalaa gaggeessuun isaa hojii guddaadha. Hojiin barakana hojjetes fooyya'aadha. Kun hojii boordicha galateeffachiisudha. Biyya sirna dimokiraasii cimaa qabdu ijaaruudhaaf qoodni uummataa mootummaa fi paartilee siyaasaa murteessaa waan ta'eef qaamni hundumtuu bilisummaatiin akka socho'uuf haalli mijataan uumameeras jedhan. Adeemsa kana keessatti dogoggorris yoo jiraate dogoggora uumame sana dafnee waliin mari'achuudhaan akka sirreeffamu gochaa jirra. Kanaan wal qabateetis galmeen filattootaa ammatti irra geenye yookiin akka biyyaattis akka magaalaattis galmeessisne lakkoofsaa yoo laalle guddina guddaa qaba jechuudha. Guddina guddaa agarsiisee jira. Kanaaf filattoonni filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa keessatti hirmaannaan isaanii akka cimu manni maree kunis gahee guddaa taphatee jira. Paartileen siyaasaas yaada isaanii karaa dimokiraatawaa fi haqa qabeessa ta'een akka uummataaf geechisan shoora guddaa taphachaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. ሰፊ ምህዳር አለ። በዚያ ሰፊ ምህዳርን በተፈጠረልን መሰረት ስራዎችን እየሰራን ነው። ካርድም አውጥተን akka paartii abinitti dirree siyaasaa mijataadha. Dirree siyaasaa bal'aa kanatti ammoo fayyadamaa jirra. Hojii hojjetaa jirra. Kaardii filannoo baasnee hirmaataa jirra. Kaadhimamtoota keenyas beeksisachaa jirra. Manifestos ummataaf beeksisnee duula na filadhaa gaggeessaa jirra. Paartileen siyaasaa filannoon dura wayita filannoo fi filannoon boodas fedhii dhuunfaa isaanii qofa ilaaluu osoo hin taane akka biyyaatti sirna dimokiraasii dhalatu ilaalanii karaa seeraa fi heeraa kabajeetiin hirmaachuun murteessaadha. Hariiroo biyya alaa fi dippiloomaasiin tooftaa faayidaa biyyaalessaa ittiin kabachiisuun danda'amu isa guddaadha. Paartileen siyaasaa dhimmoota dippiloomaasii fi hariiroo ilaalchisuudhaan falmii taasisaniiru. Saxxoota Shomaa. Hariiroon biyya alaa fi dippiloomaasiin tooftaa faayidaa biyyaalessaa ittiin kabachiisuun danda'amu isa guddaadha. Paartileen siyaasaa dhimmoota dippiloomaasii fi hariiroo alaa irratti maal akka hordofan falmii taasisaniiru. Paartiin walabummaa fi walqixxummaa Itoophiyaa biyyattiin ulaa galaanaa akka argattuuf kan hojjetu ta'uu ibsa. ሀገራዊ ደህንነታችንን የሚያስከብር ባለብዙ ወገን የውጭ ፖሊሲ በመከተል nageenya biyyaalessaa kan ittiin kabachiisuu dandeenyu imaammata biyya alaa gama hedduun hordofuun biyyi keenya akka idil addunyaatti akka fudhatama qabaattu gochuuf ni hojjenna. Bal'ina biyya keenya kan walgitu ulaa galaanaa tokko ol qabdi jennee amanna. Tooftaa qaroomina qabnuunis ulaa galaanaa tokko ol akka qabaattus ni hojjenna. dhimma lammiilee Itoophiyaaf hunda caala dursa akka kennu kan ibse paartiin badhaadhinaa dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffatee kan hojjetu ta'uu beeksiseera. ብልጽግና ለሶስት አስርተ ዓመታት ታፍኖ የኖረውን የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ paartiin badhaadhinaa gaaffii ulaa galaanaa waggoota 30 ukkaanfamee ture biyyoota naannawaa bira darbuun akka idil addunyaatti fudhatama akka argatu gochuu danda'eera. Gama bu'uuraalee misoomaa daandii fi daandii baaburaa diriirsuun naannicha walitti hidhuu danda'eera. Gama anniisaa elektirikaan naannicha walitti hidhuu bira darbuun waggaan doolaara miliyoona 200 akka argatu taasisee jira. Ulaan galaanaa akka argamuu fi fayyadamummaa waloo milkeessuuf kan hojjetudha. Walitti hidhaminsa gama diinagdee cimsee kan hojjetu ta'uu kan hime paartiin Izeemaas turizimii, teeknooloojii fi kanneen biroo irratti xiyyeeffatee akka hojjetu beeksiseera. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም የቀይ ባህርና የአፍሪካ ቀንድ ሰላም ወሳኝ ነው። Faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa fi nageenyi naannoo gaanfa Afrikaa fi galaana diimaa baay'ee murteessaadha. Paartiin keenya Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu ni hojjeta. Kun kan milkaa'uu danda'u faayidaa biyyoota ollaa eegsisuun waliigaltee naanna'aa taasisuudhaani. Dhimmi laga Abbayyaa fi laggeen daangaa ce'anis ifaadha. Ijiptii fi biyyoota yaa lagaa irratti argaman waliin mari'achuudhaan osoo faayidaa biyyaalessaa hin dabarsin cimnee kan hojjennu ta'a. Liqii fi gargaarsa biyyaaf taasifamu faayidaa biyyaalessaaf akka hin tuqnetti sirnaan bulchina. Kallattii nageenyaan gaaffiin ulaa galaanaa deebii akka argatu nan hojjedha kan jedhu paartiin tokkummaa dimokiraatawaa Itoophiyaa dippiloomaasii walta'iinsaa hojiitti kan jijjiiru ta'uu beeksiseera. ግልጽ የሆነ ሁልጊዜም ሰላምን ያስቀደመ የዲፕሎማሲ ማዕቀፍን እንከተላለን። ዲፕሎማሲ ኢፋ ፊ ነገኛ ዱርሱኒ ወርዶፍና ዲፕሎማሲ ቡአወን ዲነግዴ ፊ ሲያሳ ወሊት ሂዳመኒ ወርዶፍና ዲፕሎማሲ ዲነግዴኒ ሁንዴሲና ዲፕሎማሲ አመያ ፊ ሄዱሚናኒ ወርዶፍና paartilee siyaasaa kanneen imaammata isaan dhiyeessan irratti hundaa'uun lammiilee sagalee isaanii akka kennaniif waamicha dabarsaniiru.
filannoo waliigalaa torbaffaa geggeeffamuuf kaardii filannoo fudhachuun guyyaa sagaleen kennamu eeggachaa jirra jedhan jiraattonni magaalaa Walisoo. Filannoon dirree dimookiraasii gabbisuu waadaan sagalee uummataa kan ittiin tikfamuu fi galmoonni ijaarsa biyyaas kan ittiin dhugoomudha jedhaniiru. Paartiin biyya kana ceesisuu fi jijjiiruu dinagdee biyya kanaa guddisuu danda'u egeree biyya kanaa akka itti fufuu taasisuu filachuuf akka qophaa'an jiraattonni kunneen himaniiru. Yaanni isaanii akka itti aanutti qindaa'eera. Dargaggeessatti biyya kanatti fufsiisuu keessatti gaheen dargaggootaa olaanaadha. Maaliifiin kaleessas biyya kana utubee tiksee har'aan kan gahee dargaggeessaa har'as immoo gara fuula duraatti dargaggoonni kun anis keessaa gahee kan hin qabu biyyi kun biyya taate akka itti fuftuu fi gaheen kan keenya dargaggoonni as keessatti qabnu gahee olaanaa waan ta'eef anis akka dargaggeessa tokkootti filannoo haqa qabeessa filannoo karaa dimokiraataa ta'een akka galma ga'uu fi nageenya filannoo nagaatti akka xumuruu fi filannoo haqa qabeessa akka gaggeeffamu sagalee koo kennuura darbee nageenya filannoo tasgabbeessuuf eeguu keessatti gahee olaanu ba'uu akkan qabu of murteessitaniin jira. Akka mataa kiyyaatti immoo mootummaa nuuf ta'a jedhe filachuudhaaf waan narraa barbaachisu karaa nageenyatiinis ta'e karaa tokkummaa qabnuun dargaggeessi mootummaa isaaf ta'u filachuudhaaf qophaa'aa ta'uu keenya asumaan ibsuun barbaada. Ana akka dargaggeessa tokkotti amma kaardii filannoo fudhadhee jechuudha. Kaardii filannoo fudhachuun kiyya kun immoo asirratti tokkoffaa ani qaama naaf ta'e jedhe filachuun barbaada waan ta'eef qaamni kun immoo maal ta'uu qaba? Qaama fakkeenyaa fi dinagdee irratti, siyaasa irratti, hawaasummaa irratti biyya kana boru egeree biyya kanaan ceesisa jedhe filachuuf qophiidha jechuudha. Akka biyyaatti paartiileen morkattootaa kallattii adda addaatiin falmii gaggeessaa jiru. Haa ta'u garuu immoo ani akka dargaggeessa tokkootti kaardii filannoo fudhadhee mootummaa boru biyya kana ceesisa dinagdee biyya kanaa egeree biyya kanaa itti fufsiisuu danda'a jedhu akka dargaggeessatti kaardii filannoo fudhadhee guyyaa filannoo sagaleen itti deebi'u sana kennuudhaaf qophaa'ee jiraachuu koo bifa kanaan ibsa. Karaa seera qabeessa ta'een akka dargaggeessa tokkootti mootummaa nuu ta'a biyya kana utubuu danda'a nu ceesisuu danda'a dinagdee biyya kanaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'a jennee yaannu filachuudhaaf kaardii fudhadhee qophaa'uu koo guyyaa filannoon itti kennamu sanatti immoo sagalee koo deebisuudhaaf qophaa'aa ta'uu koo asumaan ibsuun barbaada. Namni umuriinsaa gahe kamuyyuu filannoo harcaati tokko malee filachuu qaba jechuudha. Akka dargaggeessatti immoo wanti ani jechuu barbaadu keessa dargaggeessi immoo filannoo kana karaa haqa qabeessa ta'eetiin qaama kamuu bukkee dhaabbatee filannoon kun karaa haqa qabeessa ta'eetiin akka xumuramu taasifamuu hin dirqama jechuudha. ETV Afaan Oromoo Raadiyoo Sanbata galgala sa'aatii tokko tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jirudha kan daawwachaa jirtanii odeeffannoo maddeen alaa arganneettan darba. Sirna faayinaansii hirmaachisaa uumamaa jirurraa hawaasni musliimaa fayyadamaa jiraachuun ibsame. Yaa'ii waggaa gorsitoota shari'aa Itoophiyaa sadaffaan tumsa waloo baankii daldala Itoophiyaa fi waldaa ogeessota dhalarraa bilisaatiin qophaa'ee taa'amaa jira. Pireezidaantii itti aanaan dhimmoota misoomaa fi hawaasummaa mana maree waliigala Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hamiid Musaa Itoophiyaatti waggoota muraasaas sirni faayinaansii hirmaachisaan uumamee jiru hawaasa musliimaa fayyadamaa taasisaa jira jedhan. Pireezidaantii itti aanaan tajaajila waliigalaa baankii daldala Itoophiyaa Efreem Makuriyaa baankichitti quufinsa maamilootaa dhalarraa bilisaa mirkaneessuuf hojii milkaa hojjechaa jiraachuu himaniiru. Pireezidaantii waldaa ogeessota tajaajila dhalarraa bilisaa Abdulqaadir Walalaa waggoota 5f dameen faayinaansii dhalarraa bilisaa akka guddatu waldaan isaanii gumaacha olaanaa baachaa jiraachuu himaniiru. Chaayinaan waggoota lamaan dhufaniif biyyoonni Afrikaa 53 gabaa isheetti taarifarraa bilisa akka daldalan eeyyamte. Eeyyamni Chaayinaan kun biyyoota Afrikaa dinagdee jabaa qaban kanneen akka Afrikaa Kibbaa, Naayijeeriyaa, Ijipt, Aljeeriyaa fi Keeniyaas kan hammate ta'uun ibsameera. Biyyoota Afrikaa hiyyummaa keessa jiran 33 taarifarraa bilisa gootee kan turte Chaayinaan amma biyyoota ardiitti 54 jiran keessaa biyya tokkoon ala hundi oomishaalee isaanii taarifarraa bilisaan gabaa Chaayinaatti gurgurachuu akka danda'an beeksistee jirti. Gabaa Chaayinaa taarifarraa bilisaa kanarraa kan hin fayyadamne Iswaatiin yoo taatu kunis sababa Taayiwaan waliin hariiroo dippiloomaasii uumteef akka ta'e ibsameera. Waliigalteen gabaa taarifarraa bilisaa kun guddina waloo Chaayinaa fi Afrikaa kan jajjabeessu ta'uun ibsameera. Tiyaaritii wabeeffanne.
Iraan karoora nageenya haaraa US Ameerikaaf dhiyeessite karoorichi karaa Paakistaan Ameerikaaf kan dhiyaate yoo ta'u pirezidaantiin US Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoorichi kan isaan hin gammachiifne ta'uu ibsan. Kana malees pirezidaantichi adeemsa kanaan waraanni Iraan eenyatti akka hin goolabamne akeekkachiisaniiru. Iraan waan ani irratti walii galuu hin dandeenye gaafatte kan jedhan pirezidaanti Doonaald Tiraamp walitti kun yoo xiqqaate waggoota 3 asitti akka hin uumamne gochuu barbaannas jedhaniiru. Humni ittisa Iraan gama isaatiin US Ameerikaan waliigaltee irra ga'uu diduun waraanni Iraan irratti geggeessan eenyatti irra deebiin eegaluu akka danda'u ragaadha jedhameera. Humni ittisa Iraan sochii waraana Ameerikaa kamiifuu qophii ta'uu hubachiiseera. Aljazeeraatu gabaase. kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo keenya osoo hin goolabin dura takkaan ijoowwan isaanii si yaadachiisa. Sosochiin Itoophiyaan oomisha biyya keessaa guddisuu irratti xiyyeeffatee bu'aa qabatamaa argamsiisaa akka jiru Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed ibsan. Bulchiinsi wabii hawaasummaa hojjettoota mootummaa ciminaa fi cichoominaan injifachuu Itoophiyaaf fakkeenyadha jedhan Afyaa'in mana marii bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo. Filannoon birmadummaan uummataa kan ittiin ibsamuu fi ijaarsa sirna diimokiraasiif bu'uura ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee himan. Odeeffannoon sanbata galgala sa'aatii tokkoof qindeeffannee kan hangamaa turanii kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan kanneen isinitti himuun heeraan silashii waliin ture kanatti aansuun odeeffannoo ispoortii isin biraan ga'uuf fayyeeraa margaa asitti argama gama kootiin halkan nagaa isiniif haa ta'u horaa bulaa deebana.